Hayyee akkam jirtu daawwattoonni fi hordoftoonni chaanaalii kootii. Egaan guyyaa irraa kan immoo barumsa biraadhaan walitti deebinee jirra jechaadha viidiyoo biraadhaani. Yeroo muraasa booddee waa'ee barumsaa ammoo xiqqoo ishee hintii gabaabaa isiniif kennuu barbaadetan jechaadha wanta as dhufee fi haala biyya keenya irra jirtu kaariikulamii barnootaa amma isin barachaa jirtanuu fi mooraaliin barattootaa maal akka fakkaatu erga nu baddee erga dubbisee erga qo'addee booddee isinitti himuudhaaf hin dhufe jechaadha. Har'a wanti hin dubbadhu barattoota kutaa 6ffaa, kutaa 8ffaa fi 12ffaa bara kana jechuunis bara 2016 kana keessa qormaata biyyoolessaa fudhatan jechaadha. Maal gochuutii qabnaa, akkamitti qophaa'uutii qabnaa, isa jedhu ekspiriyaansii warra duraarraa maaltu jijjiirame, maalirraa fudhachuu dandeenya isa jedhu jechaadha. Bal'inaan walii wajjin ilaallaa jechaadha. Fakkeenyaaf kutaa 6ffaa fudhannee yoo ilaalle kutaa 6ffaan waggaa darbee naannoo magaalaa Finfinnee keessatti qofaadha kan inni laatame. Bara kana garuu akka guutuu Itoophiyaatti laatama jedhamee eegama akka jedhame yoo ta'e jechaadha. Akka guutuu Itoophiyaatti laatama jechaadha. Egaan naannoon Oromiyaas Itoophiyaa keessaa tokko waan taateef bara kana qormaata kutaa 6ffaa kana hin adeemsisti jechaadha. Qormaanni kutaa 6ffaa kun maanni, kutaa 8ffaan kun maanni, 12ffaan kun maanni isa jedhu diteelii isaa sanitti kutaa 6ffaan egaa akkuma beekamu kan dura kutaa 10ffaatti maatirikiin ture jechaadha. Qormaanni biyyoolessaa kutaa 10ffaatti ture. Namni kutaa 10ffaa kana hin dabarree piriiparaatooriin baratu 10mmatti dhaabee dookimentii isaa fudhatee galaa jechaadha. Erga inni kaafame booddee garuu qormaati jiru meeqa ta'e 2 qofaa ta'e jechaadha. Innis kutaa 8 fi kutaa 12 qofaa ta'e jechaadha. Kaariikulamii barnoota isaa ammaa kana keessatti immoo jijjiirame maal ta'e dhufee kutaa 6ffaatti, kutaa 8ffaatti, kutaa 12ffaatti ta'e jechaadha. Kutaa 6ffaan seensa barnoota sadarkaa tokkoffaati jechaadha. Seensa barnoota sadarkaa tokkoffaa irratti kutaa 6tti fattanamtanii 7-8 galtuu, 7-8 giddu galeessa jedhama. Kutaan 8ffaan immoo akka maatirikii durii jechaadha. Kutaa 10 sanaa fattanamtanii warra afaan Oromootiin barachaa turtan yookiin Amaariffaan barachaa turtan hundhiistanii gara afaan Ingiliffaatti kutaa 9ffaatti galtu jechaadha. Inni kun akka maatirikii duriiti jechaadha. Kanan namni hundumtuu beeka. Kutaa 12ffaan immoo kutaa 12ffaa fattanamtan akkuma kan durii fattanamtanii intiraansii yoo dabartan yuunivarsiitii galtu yoo guftan yookiin yoo hin milkoofne waan biraa hojjettu jechaadha. Kanaaf iyyuu kutaa 6ffaa kun maalidha, maal of keessaa qabaa, kufuun hin danda'amaa, kufanii maal gochuu danda'amaa isa jedhu kutaa 8ffaa diree wajjin wal fakkaata. Yoo kufte keessa deebitee barattaa jechaadha. Fakkeenyaaf kutaa 10 fi kutaa 12 durii nammas jechaadha. Amma kutaa 10 jiru waan ta'eef inni kutaa 12 ammaa yoo kufte keessa deebitee qoramta malee keessa deebitee barattaa miti jechaadha. Kanaaf iyyuu kutaan 6 kun maalidha? Yoo kufte keessa deebitee maskaramii yookiin fulbaanumaa kaastee keessa deebitee barattaa jechaadha. Keessa deebitee waggaa tokko dareedhuma teessee jechaadha kanatti barattu. Barnoonni yookiin immoo qormaanni achi keessaa dhufu immoo eessaa dhufaa, qormaanni achirratti qoramanu kam keessaa dhufaa inni jedhu kutaa 1tii hanga 6tti jechaadha. Including kilaasii 6 hin dabalataa jechaadha. Kanaaf iyyuu inni kana fakkaata. Afaan naannootiin jechaadha kan inni qoramu. Naannoo Oromoo, naannoo Oromiyaa afaan Oromootiin qorama. Naannoo Amaaraa, Amaariffaa kanatti naannoon hundumtuu naannoo isaatti baachaadha. Qormaanni kun naannoo Oromiyaatu qopheessa jechaadha. Fakkeenyaaf kan warra Oromiyaatiif. Kanaaf iyyuu barattoonni keenya kutaa 1 kaastanii hanga kutaa 6tti sirriitti diteelii dubbisuu qabdu, qo'achuu qabdu. Egaan amma sa'aatii yeroo muraasatti hafee waan ta'eef qoramuudhaaf yeroo muraasatti hafaa. Kanaaf iyyuu ji'oota afaan kana hundatti qophii barbaachisaa ta'e gochuutii qabdu jechaadha. Kutaa 8 gaafa dabarru qormaanni kutaa 8 akka kutaa 10 duriiti. Fatanaa biyyoolessi qoruudha jechaadha. Yookiin qormaata biyyoolessi akka biyyaatti ba'a Itoophiyaa baasaa jechaadha. Ministeera barnootaatiin qophaa'aa jechaadha. Fatanaan kun akka kana dura naannoon Oromiyaan qopheessu jechaadha. Afaan maaliitiin qoramna kan jedhuu fi afaan ittiin barachaa jiramudha kan jechuudha. Kan qoramanu naannoon Amaariffaan baratan Amaariffaa, kan Ingiliffaan baratan Ingiliffaa, kan Oromiffaan baratan Oromiffaa jechaadha kan inni qophaa'uuf qormaanni kuni. Kanaaf isinis
kutaa 7-8 keessaa jechaadha kan inni ba'u. Kutaa 7-8 keessaa yoo ba'u garuu kutaa isa gadaanu hin dabalatu jechuu miti. Fakkeenyaaf intiraansii gaafa qoramtu yookiin exit exaamii gaafa qoramtu qormaanni fatanaan kutaa tokko keessa hin jiru yookiin barumsi kutaa tokko keessa hin jiru kan lamaa keessa hin jiru jechuu miti. Walirratti dipendi ta'aa dhufa jechaadha wanta ta'eef. Kanaafiyyuu kan kutaa 7 kan 8 irratti hundooftanii sirriitti diteeyilii dubbistanii kutaa 5, 4, 6 keessas wantoota qabuu qabdan wantoota beekuu qabdan fudhatanii ilaaltanii hin qoramtu jechaadha. Isa kanaaf isinis kan kutaa 2 kanarratti fookasii gootanii jechuunis kan kutaa 7 fi 8 irratti fookasii gootanii bal'inaan dubbisuutii qabdu. Yoo ammaa kaatanii dubbistan bu'a qabeessa ta'uu dandeessu jechaadha. Kan warra kutaa 12tti dhufaa. Kutaan 12 egaan akkuma beektamu akkuma kana dura beektanu bu'aawwan yookiin firiiwwan naasisoon dhufaatii jiru. Erga waggaa 2 ta'es firiin uummannis mootummaanis itti hin gammanne gagalmaa'aa jira. Inni kun maddi isaa maanne kan jedhu kan hundumti keessan iyyuu beektan jechaadha. Dogoggoruma ministeera barnootaatiin jechaadha. Dogoggorri kun kan uumamu sababni isaa barataan tokko kutaa tokko kaasee qoramoo kan qabu yookiin madaalamaa deemuutii kan qabu inni immoo kutaa 12 achii jalqabe jechaadha. Mataa dhiisee akka qinqanii gaaraa jalqabe. Inni kun dogoggora isaaniitidha. Bara kana garuu warri qoramtan maal gochuutii qabdu maaltu sinirraa eegama isa jedhu walii wajjin ni ilaalla jechaadha. Bara kana qormaanni kun akkuma kanaan dura beekamu kan kutaa 4 irraadha jechaadha kan inni dhufu. Garuu wanti adda isa godhu maanni kan kutaa 4 kan 9 kan 10 kan 11 kan 12 irraa dhufu iyyuu malee wanti adda isa godhu ammoo curumayyuu wanti wallaaqe immoo kaarikulamiin barnootaa haaraa itti jarri kutaa 12 jiranuu kan itti dhufedha jechaadha. Barattoota baay'ee kan 9 10 11 12 kan dura dubbisaa kan turan jiru kan hin dubbisne jiru jechaadha. Amma immoo kaarikulamiin barnoota haaraa kan 12 qofa irratti itti dhufe jechaadha. Gaaffiin barattoonni baay'een nu gaafatan maanni kamiin qoramnaa isa kan 9 10 11 haaraa qoramna moo kan 12 muufaa qoramnaa isa jedhudha jechaadha kan barattoonni baay'een gaafatanu. Si'a baay'ee deddeebisanii anaanis karaa keessos koomentii irrattis kan nagaggafachaa turtan kanadha jechaadha. Ani immoo wanta adda baafadhee isinitti himaa jechaadha wanta qoradhee hubadhe jechaadha keessaa. Barataani sirriitti qophaa'uu qaba. Ni jalqaba kamii moofaas haaraas haa ta'u barataan of amansiisee qophaa'uutii qaba jechaadha. Qophii isaarraa barbaachisu hundumaa qopheessuutii of qopheessuutii qabdu jechaadha. Itti qalamnaan duutee fituutti hin qalamin duuteen tokko miti jedha Oromoon gaafa mammaaku. Kanaafiyyuu amma isinirraa eegamu hunduma isaa hojjettanii qo'attanii yeroo keessan aarsaa gootanii isaa hafe gooftaatti kennitu yookiin immoo rabbitti kennitu jechaadha. Kanaafiyyuu kutaa 9 10 11 haaraan barannes immoo barattanii amma ammaatti ministeera barnootaa kan jechaa jiru yoo ta'e egaan beekamu boris egaa yaada isaa jijjiiruu danda'anne akka boca baakteeriyaati jechaadha. Yaadni ministeera barnootaa bara kanaas gaafa isin achi keessan isuma achi jiru fakkaata gaafa isin fuutanii achi keessan iddoo jiru fakkaata jecha. Kanaafiyyuu hubachuutiin hin danda'amu. Isinirraa kan eegamu wanta barataa tokko irraa eegamu hunduma isaa hojjechuutii qabdu jechaadha. Burjaajii tokko malee sodaa naasuu tokko malee jechaadha hojjechuutii qabdu. Kanaaf isin amma maal gochuutii qabdu warra amma bara kana kutaa 12 jirtan jechaadha. Kutaa 9 10 11 barumsa isa durii isa moofaa sana dubbisuutii qabdu jechaadha. Kutaa 12 immoo isa haaraa barachaa jirtan yoo ta'e isa haaraa barachaa jirtu ta'e isa haaraa dubbistu jechaadha. Iddoo baay'eetti kan argaa jiru isa haaraadha kan barachaa jiru kutaan 12ffaan. Kanaafiyyuu kutaa 12ffaa kana isa haaraa yoo dubbistan gaariidha jecha. Kanarratti gaaffiin biraan immoo agriikaalchariin kan dabalame tokko jira. Sabjektiin haaraan jechaadha. Inni kun isin kutaa 12ffaa qofaaf barachaa jira. Kutaa 12 kana erga baratanii intiraansii irra nufamoon nufuusa jirudha jechaadha gaaffiin jiru. Inni kun egaa amma ammaatti wanta adda baafame jiraachuu baatullee intiraansii irra akka dhufudha jechaadha kan himamaa jiru. Akkan beekutti kutaa 11 12 duwwaa baratan natti fakkaata. Kanaafiyyuu isa kana waama dubbisaa jirtan yookiin immoo waama kutaa 12 keessatti barachaa jirtan qofa dubbistanii qophooftu yoo inni ta'e. Mammaatti nufa jedhamee jechaadha kan inni jiru. Qormaanni kun biyyoo uffata sabjektiin kun qormaata biyyoolessaa irratti hin dhufa akkuma jedhame yoo ta'e yoo wanti jijjiiramu jiraachuu baate jechaadha. Isa kutaa 12ffaa duwwaatti qophooftu inni kun salphaadha yaada kan kutaa 1 kan kutaa 2 waan ta'eef waan baay'ee cimu miti. Garuu
isa kan kutaa sabjektoota warra biraa sana irratti xiyyeeffatanii sirriitti fookasii keessanitti kennitanii dubbisuu qabu. Garuu wanti beekamu qabu kaarikuleemii haaraa moofaadhama malee keessaa qannasame yookiin keessaa hirrifame malee wanti itti dabalame hin jiru jechaadha. Fakkeenyaaf maassii kutaa 12ffaa fudhannee yoo ilaallamu kaarikuleemii isa duraarraa integreeshin deriveetiiv wantoota akkasii baay'atanii jiru. Garuu amma integreeshiniin waan jiru miti keessaa hirrifame jechaadha. Baayoloojii faarama biheevarii wantoota akkasii keessaa qannasamanii yookiin hirrifamaniitu jiru jechaadha. Kanaafiyyuu inni hirrifaman malee wanti itti dabalame hin jiru. Isa duriirraa jechaadha. Kanaafiyyuu isin kaarikuleemii isa duriis ta'e isa haaraas ta'e isa durii sana yoo sirriitti dubbistan hunduma isaa inkiluud godha jechaadha. Inni durii sun inkiluud godha waan ta'eedhaaf dipendi ta'ati isa duraa sanarratti dipendi ta'ati dubbisaa guutummaa guutuutti inni kun jijjiiramee irratti hin gatinaa jechaadha. Hintii baay'ee kan isiniif kennu without a teacher kan jedhu yookiin immoo barsiisaa malee barsiisaadha jechaadha kitaabi durii suni. Nammaa kun illee egaa baay'ee akkaataan ta'e barreeffamni isayyuu baay'ee namaan galu. Isayyummaa kitaabni naannoo hunda wal ga'ee hin jiru waan ta'eef xiqqoo dhiibbaa achittuma kitaabni durii sun rakkina hin qabu jechuutu hin taane innis rakkina baay'ee qaba. Hedduudha rakkinni isaayyuu dogoggora baay'ee qaba. Kanaafiyyuu barumsa keessanitti fookasii godhaa. Bakkuma jirtanutti kilaasii jirtan irratti hundumtee keessaniyyuu xiyyeeffannoon keessan kaayyoo keessan haa ta'u isiniin jedha. Egaan barumsi keenya guyyaa har'aa yookiin tiitooriyaaliin nan isiniif qabadhee dhufe kun kana fakkaata viidiyoon koo. Gara fuula duraatti jechaadha wantoota barattoota keenya jajjabeessuu yaada wantoota gaaffii isinitti ta'an hunduma isaa isinii qabadheen dhufa. Isin immoo koomentii jalatti yaada gaaffii qabdan hunduma barreessaa. Qo'adhee dubbisee barbaadee gaafadhee fidee isiniif hin dhufa jechaadha walitti qabee. Kanaafiyyuu namoonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Barattoota hiriyoota keessaniif immoo keessaa sheer godhaa isiniin jedha. Kanaafiyyuu waan na wajjin turtaniif thank you so much galatoomaa isiniin jedha. Bye bye.